Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Gurraan dhala sagala barkum 2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan geenyu ta'ati jalqaba irratti hangafoota oduu. Hoogganaan raayyaa ittisa federaalaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamuraa Yuunus namoota nageenya naannoo Tigraay booressan irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedhanii. Ameerikaan Chaayinaan iccitiidhaan yaalii Nikulaaraa akka taasifte himatte. Hoogganaan Hamaas Kaalid Meeshaal gareen isaanii bulchiinsa biyya alaa Gaazaa keessatti hundeeffamu kamiyyuu akka hin fudhanne himanii. Badhaafamtuun Noobeelii Naargis Muhammad hidhaa waggaa 7 dabalataan itti murtaa'e. Harka mirgaa ministeera muummee Biriteen Keir Starmer Morgan Maakswiinii aangoo gadhiise. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu angadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Hoogganaan raayyaa ittisa federaalaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamuraa Yuunus namoota nageenya naannoo Tigraay booressan irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedhanii. Hoogganaan raayyaa ittisa federaalaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamuraa Yuunus namoota nagaa naannoo Tigraay booressan irratti tarkaanfiin sirreeffamaa sirrii ta'e akka fudhatamu waamicha dhiyeessanii. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Hoogganaan raayyaa ittisa federaalaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamuraa Yuunus namoota nagaa naannoo Tigraay booressan irratti tarkaanfii sirreeffamaa sirrii ta'e akka fudhatamu waamicha dhiyeessanii. Garaagarummaa siyaasaa Tigraay humnaan hiikuuf yaaluun naannicha irratti miidhaa guddaa akka fidu jeneraalicha akeekkachiisaniiru. Jeneraal Saamuraan ergaa karaa gaazexaa mootummaa gaazexaa Piloosiif dabarsan keessatti nagaa naannoo Tigraay keessatti xiyyeeffannaan kennamuu dhabuu qeeqaniiru. Nageen waan yeroo yerootti filannoo osoo hin taane gatii bu'uuraa hojii guyyaa guyyaa keenya keessatti argamu qabuudha kan jedhan Jeneraal Saamuraan. Wayita ammaa naannoo Tigraay keessatti nagaa dhuunfaas ta'ee dhaabbataan xiyyeeffannaan jiru yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Misoomni fi barnoonni nagaa malee waan hin yaadamne ta'uu ibsuun warri gatii bu'uuraa kana gadi lakkisan dhorgamuu akka qaban dhaamaniiru. Jeneraal Saamuraan garaagarummaa siyaasaa Tigraay keessatti mul'atu gama dantaa garee dhiphoo qofaan ilaaluun cimsanii qeeqaniiru. Garaagarummaa mariitiin furuuf humna akka furmaata tokkichaatti fayyadamuun jibbisiisaan dhaabbachuu qaba jedhanii. Filannoo nagaa yeroo hangamii fudhatus dursi kennamuu akka qabu kan ibsan jeneraalichi uummanni guutuun nagaa irraa fayyadama qaamni biraa garuu waraana irraa fayyadama jechuun waldhabdee dantaa jiru akeekaniiru. Jeneraal Saamuraan namoota nagaa gufachiisan irratti tarkaanfiin sirreeffamaa akka fudhatamu gaafatanis tarkaanfiin kun eenyu irratti ta'uu akka qabu tarkaanfii akkamii ta'uu akka qabu hin ibsine. Haa ta'u malee yaadni jeneraalichi kennan kun sababoota bu'uuraa lamaaf murteessaa ta'ee kan fudhatamu yoo ta'u isaanis inni duraa qoqqodiinsa hooggansa yoo ta'u waamichi jeneraalichi tarkaanfii barbaachisaa jedhu dhiyeessanii bulchiinsa yeroo Tigraay fi hooggansa wayyaanee TPLF jidduutti qoqqoodiinsa uumame hordofee gama tokkoon tarkaanfii isa kaan irratti akka fudhatu jajjabeessuutti ilaalamuu danda'a. Inni biraa dhiibbaa waraanaa fi siyaasaa Jeneraal Saamuraan seenaa dhiibbaa siyaasaa waraanaa fi naannicha keessatti qaban guddaa ta'uun jidduu seenuun isaanii madaalii humna Tigraay gara tokkotti garagalchuu danda'a jechuun yaaddoon jira. Yaadni Jeneraal Saamuraa kun waldhibdee siyaasaa olaanaa fi balaa waraanaa naannoo Tigraay keessatti mul'atu kan agarsiisudha. Taajjabdoon akka jedhanitti waamichi tarkaanfii sirreeffamaa waldhabdee hooggantoota naannichaa jidduu jiru sadarkaa haaraatti ceesisuu danda'a. Ameerikaan Chaayinaan iccitiidhaan yaalii Nikulaaraa akka taasifte himatte. Yeroo mariin Nikulaaraa idil addunyaa jeequmsa keessa jirutti Waashingtan Beejing qoqqobbii idil addunyaa cabsuun yaalii Nikulaaraa dho'isaa gaggeessaa akka jirtu ragaa qaba jetteetti. Dabalata isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Yeroo mariin Nikulaaraa idil addunyaa jeequmsa keessa jirutti Waashingtan Beejing qoqqobbii idil addunyaa cabsuun yaalii Nikulaaraa dho'isaa gaggeessaa akka jirtu ragaa qaba jetteetti. Yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jeneevaatti gaggeeffame irratti gargaara ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Toomaas Deenaanuu Chaayinaan yaalii Nikulaaraa toonii 100 lakkaa'amu gaggeessite kan dabalataaf qophaa'aa jirti jedhanii. Ameerikaan akka jetteetti waraanni bilisummaa uummata Chaayinaa PLA tooftaa diikooppiliing jedhamu fayyadamuun sagalee firaafama qorannoowwan kanaa hir'isuun hordoftoota idil addunyaatiin akka hin mul'anne taasiseera. USA'n qorannoowwan kana keessaa tokko waxabajjii 22/2020 akka raawwatame ifatti ibsiteetti. Gabaasni kun raabsaa mataa waraanaa Nikulaaraa addunyaa irratti akka agarsiisutti USA'n tilmaama mataa waraanaa Nikulaaraa 4,000, Raashiyaan tilmaama mataa waraanaa Nikulaaraa 4,000, Chaayinaan yeroo ammaa kana mataa waraanaa 600 akka qabdu tilmaamameera. Garuu Ameerikaan bara 2030tti mataa waraanaa Chaayinaa 1,000 akka caaltu tilmaamti. waliigalteen Nikulaaraa yeroo Ameerikaa fi Raashiyaa jidduutti taasifame New Start jedhamu kamisa darbe goolabamee jira.
Kunis humnoonni addunyaa lamaan waggoota 50 booda yeroo jalqabaaf daangaa seeraa malee meeshaa nikulaaraa isaanii akka babal'isanii balbala baneera. Jeneevaatti ambaasaaddarri Chaayinaa himannaa kana kallattiin kan haalu yoo ta'u, USA waa'ee balaa nikulaaraa Chaayinaa seeneffama sobaa uumte jechuun himataniiru. Akkasumas Ameerikaan sammuu waraanaa qorraa dhiistee gara tumsaatti akka ceetu waamicha godheera. Ameerikaan haala amma jiru waliigalteen biyyoota lamaanii Raashiyaa waliin qofti gahaa miti jechuun waliigaltee biyyoota sadii Chaayinaa hammate dhiibaa jirti. Hoogganaan Hamaas Khalid Meshaal gareen isaanii bulchiinsa biyya alaa Gaazaa keessatti hundeeffamu kamiyyuu akka hin fudhanne himanii. Gareen Filistiin hoogganaa siyaasaa Hamaas Khalid Meshaaliin durfamu konferansii magaalaa guddoo Qaatar Dohaatti gaggeeffameen bulchiinsa biyya alaa Gaazaa irratti fe'uuf yaaliin godhamu kamiyyuu akka morman dubbataniiru. Bal'ina isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Gareen Filistiin hoogganaa siyaasaa Hamaas Khalid Meshaaliin durfamu konferansii magaalaa guddoo Qaatar Dohaatti gaggeeffameen bulchiinsa biyya alaa Gaazaa irratti fe'uuf yaaliin godhamu kamiyyuu akka morman dubbataniiru. Kana malees Hamaas waamicha Israa'eliif Ameerikaan hidhannoo hiikkachuuf godhameef akka hin kabajne dubbatanii. Haasaa isaanii keessatti gareen kun ittisa meeshaa waraanaa fi hooggantoota isaa yakka taasisuu fudhachuu hin qabnu jedha. Hanga dhuunfataan jirutti diddaan ni jiraata, mormiin mirga uummata dhuunfatamee jiruuti jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Gaazaatti dhukaasa dhaabuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gurraandhala keessa yaada dhiyeessan walakkeessa baatii caamsaa keessa marsaa lammaffaa isaa seeneera. Marsaan kun meeshaa waraanaa Hamaas hiikkachuu fi humnoonni Israa'el naannoowwan qabaman keessaa dhawaataan bahuu kan dabalatudha. Bara 2007 irraa eegalee Gaazaa bulchaa kan ture Hamaas kanaan dura meeshaa waraanaa isaa bulchiinsa Filistiin durfamuuf dabarsee akka kennu dubbatee ture. Bulchiinsi naannoo sanaa aangoo boordii nagaa pirezidaantii Tiraampiin hoogganamu jalatti koree yeroof teeknookiraatota Filistiin 15 of keessaa qabutti ni dabarsa. Ajandaa hoogganaan Hamaas konferansii kana irratti kaasan inni biraa dhimma deebisanii ijaaruu fi gargaarsa Gaazaa ture. Ajandaa hoogganaan Hamaas konferansii kana irratti kaasan inni dhimma deebisanii ijaaruu fi gargaarsa Gaazaa ture. Boordiin nagaa Gaazaa deebisee ijaaruuf mala madaalawaa fudhachuu fi gargaarsi namoomaa akka seenu hayyamuu qaba jedhanii. Filistiinonni Filistiinotaan bulfamuu qabu. Gaazaan kan uummata isii fi kan Filistiinotaati olaantummaa alagaa hin fudhannu jedhanii. Middle East Eye gaazexaa Israa'el Haarettis waabeffachuun akka jedhetti qondaaltonni Israa'el ijaarsa Gaazaa irraa bu'aa dinagdee karaa ittiin argatan barbaadaa jiru. Qondaaltonni ministeera maallaqaa carraawwan mudachuu malan irratti qondaaltota waraanaa olaanoo Israa'el waliin mari'achuu isaanii gaazexaan kun gabaasee pirojektoota kana keessaa tokko ijaarsa daandii guddaa Gaazaa fi Israa'el wal qunnamsiisuudha. Qondaaltonni Israa'el humna ibsaa Gaazaaf dhiyeessuu danda'u irrattis mari'ataniiru. Badhaafamtuun Noobeelii Nargis Mohammad hidhaan waggaa 7 dabalataan itti murtaa'e. Iraan qabsooftuu mirga namoomaa beekamtuu fi badhaasa Noobeelii nageenyaa kan argatte Nargis Mohammad irratti hidhaa waggaa 7 fi ji'a 6 dabalataan akka adabamte deeggartoonni isii dilbata darbe beeksisaniiru. Guutuu isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Iraan qabsooftuu mirga namoomaa beekamtuu fi badhaasa Noobeelii nageenyaa kan argatte Nargis Mohammad irratti hidhaa waggaa 7 fi ji'a 6 dabalataan akka adabamte deeggartoonni isii dilbata darbe beeksisaniiru. Murtiin haaraan kun kan kenname Nargis mana hidhaa keessatti nyaata lagachuu erga jalqabdee torban tokko booda. Sirna uummataa fi nageenya biyyaa irratti shiraxatuun waggaa 6 mootummaa irratti olola sobaa facaasuun waggaa 1 fi baatii 6 adabamte. Waggaa 2 biyya akka hin baane dhoorgamte magaalaa guddittii Teheraan irraa kiiloomeetira 740 fagaattee argamtu magaalaa Koosif keessatti baqattummaadhaan waggaa 2 akka dabarsitu ajajame. Nargis namni ganna 53 dhibee onnee kan qabdu yoo taatu deeggartoonni isii fayyaan isii murteessaadha jechuun wabiin akka hiikamtu gaafataa turaniiru. Hidhaan kun kan raawwatame wayita Iraanii fi Ameerikaan sagantaa nikulaaraa isaanii ilaalchisee Oomaan keessatti marii taasisaa jiranitti. Ministeerri malaa Iraan Abbaas Argaachiin ibsa kennaniin boombiin nikulaaraa Iraan dhugaan humnoota gurguddoo Ameerikaa lakki jechuu isiiti jedhanii. Kunis dubbii Iraan salphaatti harka akka hin kennine agarsiisuuf yeroo marii kana itti fayyadamte ta'uu hubatama. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp Iraan yuuraaniyeemii badhaadhessuu yoo hin dhaabne tarkaanfii waraanaa Ameerikaan akka fudhattu irra deddeebiin akeekkachiisaniiru. Tiraamp marii kana booda Iraan waliigaltee gochuuf fedhii guddaa kan qabdu fakkaata jedhanii. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun torbee kana gara Waashingtan imaluun waa'ee Iraan irratti Tiraamp waliin mari'atu jedhamee eegama. Ameerikaan Iraan irratti dhiibbaa gochuuf doonii xiyyaara fe'umsaa isii USS Abraham Lincoln gara baha jiddu galeessaatti bobbaastee jirti. Nargis Mohammad Iraan keessatti mirga dubartootaaf dimokiraasii falmachuu isiitiin sadarkaa idil addunyaatti kabajamtus mootummaan Iraan warraaqsa kana ganuutti jirti jechuun tarkaanfii cimaa isii irratti fudhataa jira. Harka mirgaa ministeera muummee Biriteen Keir Starmer Morgan Makswiinii aangoo gadhiisanii.
Hoogganaan hojjettoota muummicha ministeeraa fi nama ol'aanaa mootummaa Biriteen Chief of Staff kan ta'an dilbata darbe aangoo gadhiisaniiru. Dabalatasaa akka ta'antu isiniif dhiyeessina. Hoogganaan hojjettoota muummicha ministeeraa fi nama ol'aanaa mootummaa Biriteen Chief of Staff kan ta'an Morgan Macsween dilbata darbe aangoo gadhiisaniiru. Kunis ragaaleen dho'isaa haaraan nama siyaasaa beekamaa Peter Mandelsanii fi yakkamaa saalqunnamtii du'aan lubbuun darbe Jeffrey Epstein jidduu hariiroo cimaa akka qaban mul'isan gadhiifamuu isaanii hordofeeti. Macsween akka jedhanitti Peter Mandelson Ameerikaatti ambaasaddara Biriteen akka ta'u muuduuf gorsa dogongoraa muummicha ministeeraa waan kenneef aangoo gadhiisaniiru. Sanadoonni ministeerri haqaa USA baase akka mul'isutti hariiroon Mandelson Epstein waliin qabu kan kanaan dura yaadame caala gadi fagoo ture. Dhugaa dubbachuuf Mandelson yeroo rakkoo maallaqa bara 2008 mudate odeeffannoo dho'isaa mootummaa Biriteen gara Epstein dabarsee ture jedhamee himatama. Macsween ibsa kenneen muudamni Peter Mandelson dogongora ture. Dhaaba keenya biyya keenyaa fi amantaa siyaasaa irratti qabnu miidheera. Taateen kun mootummaa Starmer waggoota 2 hin guunne aangoo irra ture rakkoo gadi fagoo keessa galcheera. Qorannoo yaada dhiyeenya kana gaggeeffame akka agarsiisutti jaalatamaa Starmer baay'ee gadi bu'eera. Itti aanaa muummicha ministeeraa David Lammy dabalatee qondaaltonni olaanoo kaabinee Mandelson muuduuf fedhii akka hin qabnee fi amma murtee Starmer irraa of fageessaa akka jiran himama. Mandelson ambaasaadara ta'uun ji'oota muraasa keessatti paakejii hojii irraa ari'uu hanga paawundii 55,000 kaffalameef. Waajjirri dhimma alaa Biriteen amma qorannoo poolisii hordofuun kafaltiin kun akka addaan citu yookiin akka deebi'u dhiibbaa taasisaa jira. Macsween deemuun isaanii egeree siyaasaa Starmer gaaffii keessa galcheera. Dogongorri kun muummicha ministeeraa gadi buusuu danda'a amma haasawa taajjabdoota siyaasaa Biriteen ta'eera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.